ማራት ነሞት አኒስ እንግዲህ ሲሰየጅራተን አስማል ይፈመስ እንዳፈቹ መርባዳን ኑ ወጅን ጠበታ ኮልፋ ረክነሲን ቆባቲ ቀብደኑ ማይኒ ጆሊን ዱርባ ሻመረን ከኛ ቆዱ ጋረብ ያሲትመን ፍኞት ኑር ካፍጣራ jechuun walumaa wajjin xabannee kolfaa rakkinas hin qubaatti qabdanu maa inni qo'e ijoolleen durba please haqa booni haqa qanani haqa ijoollee meeqa ituunuu baafannee ijaan hin argin kan keemmoo rakkinni maa inni meemiyaadara rabbii qanan beeka wallaahi rakkinni baay'een jiraachuun ni mala garuu duuti furmaata ጓደኛን ጆሲሲin duraan immoo dirqamaan laayivii irratti dhuftee waan kana haasofteetti sababa isaaf jettee tikana akkasuuf goota maal haasofne kan jennus kan wajjin ilaalluta namoonni baay'ataniif hin bareedan maanguddoonni garaa garaa yoo nu keessan jiran bareedinni nu keessan jiru haa ta'u malee maanguddoonni akkamitti jaallannu maanguddoon tiktookii kanarraa eebbaan beekaman Oromoo buleessa koo waaqayyoon jajjabina siifaa kennu akkoo kee ammoo dacheen itti salphattu Joleto dulomteetaniina Oroota barri alana sirrii miti barra lana maalan ta'e jetta Baqa relaxi ana akkasin gaddisan barbaadu ijoollee amma waggaa 1920 jirtu annan barbaada fuuchuudhaaf jedhaa jirti maallaqa jalaalee nama baankii keessa maallaqni xiyyaa ol deemee jira Jollem Ethiopia xixiqqoon qophaa waan eegaa wanti dalee nuti keessanii dhuguma namni kana dhagee halkan rafee bulaan jiru harkan guutuu du'aayidhaan bulamaa jira akkasitti mucaa tokkotu mucaa baalee tokko nasaraa gursumii jaama 19 barbaati qaama allee amma diddami rabbitti na haaromsiisu rabbitti haaromsiisu awwa akkasi ka nasaraa itti haaromsiisu qaldiin akkasiin jiru nasraan karraacheeti Raachatti heeruma yoo biyya galte raachuunis dardara jettan raachuun umriin isaa yoo xiqqaatte waggaa 30 jira tiktook kanarratti himatee jira waggaa 30 jechuun filannoo kootirraa waggaa 10 akka fagaataa jechuun ani nama waggaa 19tiin heerumuu barbaada Itoophiyaa deemee aarsaa kafaleetiin fuudhee nama waggaa 19 rahaa jireenya kiyya laayifii sirriitti dabarsu barbaada ankabaakabamee ilmoo amata 19 sanillee ankabaakabee guddisee bakka guddaan ga'e raachuun anaaf hin ta'u raachuun feemasaa biyya yoo galte raachatti heerume jettanii warra suuraa raachee tan akkana jettanitti ergitaniif ani kaaraatee taphachuu hin deemu yookaan ispoortenyaa ta'uu hin deemu raacheen anaaf obboleessa annama ama 19 Itoophiyaa dhageetiin fuudhu jechuun akkas jechuu barbaanne miti raacheeni algaa irratti uffata sirra buusuu ni danda'a ijoollee waggaa 19 immoo waa tokkoon beekamu kuni soba wajjinis immoo halkan maali uummanni qaanii hin beekne kun akkasii yaaddanu miti halkan wajjin qaamuudhaaf illee baay'ee Ato bari ijoollee dhiiraa yeroo kana keessatti maal barbaadde yeroo jedhamu Habib Tirem ati durman qabanaan hin jenne ati way qeerrensa kadiga barbaadde awway waraabessa duba kan waan joonya dhufu ani wanti sin jedhaa jirtan barbaachisaadha jedhee namanu an nama jaalala gatiin ta'inaan jaalalatti namanaan mucaan tokko na jaalannaan sababa isiin hin barbaanne yookaan dogoggora tokkoon wanti sun dhabamuu ni danda'a garuu rakkoon qabu jaalala keessa wanti sana olii argamuu ni danda'a so waan kan irratti amanuuni baay'ee barbaachisaadha jedhee namanu ዶክተር አብይ አህመድስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ለመልቀቅ ፈቃደኛ መሆናቸውን ገለጹ ኖ ዌይ yes way wanta kas jedhamuun jiru oroota yoo ummata keenya keessa yoo jawaaritti kennanii malee namni firaa Itoophiyaa keessa namni danda'ee bulchuu isaan malee hin jiru. Maalirraa eessarraa Jimmarraa eessarraa Harargee eessarraa Wallaggaa eessarraa Arsii eessarraa Arsii eessarraa Oromoo eessarraa Hoolaan soddomni dhalachuurra leenci tokko ittiin dhalachuu wayya. Leenci tokko dhalachuu wayya kan jedhamu kanaaf. Mimi adara rabbii gurbaan nama. fudhatteettamoo fakkaata Arakkaashin wallahi. eessarraa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtu jarri musliimoota, jarri kiristaanaa, jarri ortodoksii. jirra ሰበር የተባለ መረጃ በዚህ ሰዓት ተሰምቷል። የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል የሚውልበት ቀን በይፋ ታውቋል። በዚህም መሰረት የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል ረቡዕ ግንቦት 19 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት በድምቀት እንደሚከበር ተሰምቷል። ከወዲሁ ለመላው እስልምና እምነት ተከታይ ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ። ጀሪ ሙስሊሞታ በገስኒንጊ ጀሪ ኦርቶዶክሲ ጀሪ ጴንጤሞ ወጅን ከበጅ አቲዮን ጅራን ነኞች
wajjin kabaja. Ati yoon jiraanne ko anumaan baree. Ati yoon jiraanne hanqinni wayini mul'ata. Haa ta'u malee uummata musliimaa guutuudhaan baga isiniin ga'e jedheera. Aloo? Hello. Aloo buchoo akkam fayyaa? Oya bet. Jirtaa imaanni bilbila kee bilbila baay'ee si bilbila barmaaf hin kaaftu. Maali mi jawani gismu hunda sitti maani silkiin kiyya biizidha haga torbee tokko torbee isatti gisee takka gada naan dawwalini ani biizidha haala nageenyatti wal qabsiisee keessattuu silkii gargar narratti dawwalini siin jechaan ture miti ati na dhageessuu naan hubattu ati yommuu hunda ni taa'ii. Maaliif lubbuu maani jaalalli koo sitti mul'atu akka ijoollee kan akka yeroo naa kennaan jirtu. Inde torbee jechuun maal jechuudha? Torbee keessatti gisee takka naa dawwalitti siin jechaan jira miti ati maali keessattuu ana galgala silkiin irratti dawwalini hoo jireenya kiyya barbaadde. Eshi bakka ta'u garuu akka jette haa ta'u garuu baabaa koo beeki ati immoo dheengaddaa baajaajiin bitadha birri naan qatetti naa guutisati naan jette koo jiini koo keenyaan akkaawunti sirraa fudhachuuf ba'a. Bakka yaada kee jijjiirraan nyaatamteetta. Yaada kee jijjiirraan nyaatamteetta gurbaa koo. Deebiin kee maali? Guyyaan ga'eedha lubbuu koo. Guyyaan geesse. Ani bari waanuma qilleensaa kana wal qabsiisee tumaan beebii taafani lubbuu koo dhugaa nan ergaa ani baay'ee si jaaladha akka si jaaladhu beektuu deemaa natti naarini si alaa kaasuu kiyyaaf dhiifama guddaa diduu kiyyaaf dhiifama guddaa naa gooti kaa lubbuu koo. Maali ani akkoo dura jaalalaan sitti haasofnanii faatu fide maqaa birri sitti dhoofnanii lapheen si dhadhoote moo biyyoo nyaadhu biyyoo si faaratan qilleetamu. Ansilumaa jedheera. Ansilumaa jedheera yaada kee jijjiirraan ni nyaatama. Ijoolleen akkas gootanu jannatan galtanu gannataat gabu. Anta gannataatti gaba. Wanta kanarratti aartii gisee siin silkiitti cuftuu deebisee dawwalaaf. Aloo? Hello. Wayi. Maali mi jawa silkiin irraan kaaftu maal ta'e sila kudhan si dawwale guyyaa kana sirraa nurfirmatti dhaanaa oole yoo manatti galee akka niitoorkiin hojjanne hin beektaa miti utuma beektu silkiin irraa kaasuu diddaa. Guyyaa hojiirran oola madaamiin koo mana oolti hin beektaa guyyaa sitti haasa'uu danda'u galgal naa bilbili siin jennaan. Galgala gargara niitoorkiin naan hojjetu yoo manatti galle sanuu niitoorkiin hidhamee jira waan ta'eef kanaafuu narratti hin dawwalini dawwalteellee nan argattuu bilaashuma dawwaltaa kanaafuu guyyaa natti haasa'ii yoo manatti galle niitoorkiin hin hojjetu hin jedhen ture kanaan durallee sitti himeen ture maal kan ta'u sagalee kiyyallee waraabdee miidiyaarra na fide miidiyaarra na fiduu dhiisiti ichiitii ani ifatti wajjinaa tomnee yoo hiriyaa hedduu hin himatin jedheetoo tanaan dura si leffadheen ture miti asi nan dhageechuu jireenya kiyyan barbaaddu mi'aat akka nani si faana jiraadhu barbaaddu miti. Miidiyaa irratti kan si fide gubaa koo isbinnaaf haa baru jedheen lammaffaa immoo galgala niitoorkiin na dide seettu niitii keeti niitoorkii sitti ta'e niitii keessi bira jira ishii aniifati gargar baaneera jireenya koo keessaa si baaseera kanaan booda bilookii jala jirtan irratti sin daawwalin. Maal jechuu keetti? Biraanki dhamoo? Maaltu biraanki dha? Badasi qoshasha. Miilaat kifuunis. Ijoollee dhiiraa akka kanaati kan ijoollee keenya sababii du'a jaraatiif ta'aa jiru. Yoo hin jaallanne ta'e hin jaallattu bakka dhiisuu qabda. Yoo mucaa kan jaallattu ta'e isiidhaa hojii yeroo dabarsa. Yoo moosii hin taane ta'e waa tokko jetteen dhiyaatiin mucaadha. Piliis ijoollee keenya kan dhabaa jiruuf sababii kanaaf. Rakkina guddaa immoo kan ta'aa jiru. Diyaasporoonni biyya alaa yeroo gara biyya Itoophiyaatti dhufan ijoollee waggaa 19 gadi fuudhaa jiru. Annaaf galaan jiran waan isin jara barbaadaniif. Haa ta'u malee immoo kaappiliin nu jaallannu tokko sarpiraayizii gisee wal godhan. Demin usi. Ayo budi. Mal itu mesti dia mencari. Apa pak? Apa? Oh my god. I love you too. I love you too, Papa. Udah sana. Kamu ada?
Waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaa. Anaafati harka walitti rukunnaa namni waan kana immoo gisee haadholiin keenya tokko tokko argan. Saminyuma. Wayyee alame. Reesh eeqannubbinyaa አግብቼሽ ያሰበርኳቸው ኧረ ተው ጌታዬ ተው፣ ኧረ ተው ጌታዬ ተው። እኔ የሚያንተ ፍጡር ነኝ። እንዲያው አንድ እንደዚህ የሚልልኝ አንድ አንቆላጣልኝ። ኧረ ተው ጌታዬ ተው፣ አንድ አንቆላ ሰጠኝ። አጀበኔ አብሮ አዲጌ እንኳን እናቴ ወዲል ቀና haadholiin keenya dhiisaa daraarabbi waggaa 57 irratti nazim miidiyaadhaan baatanii akkas taatan rakkina guddaa fidaa jira. Ijoolleen dhiiraa akkas jedhaa jiru. Dhaabadheen akka muka shilkiitti akkanatti hafa malee mallaqaa jecha makiinaa jecha shamara umriin na caaltee qixxee haadhatiyyaa tana da'uu dandeettu inuman fuune. Maal abbooha yoo karaa waliin deemu haadha waliin deema moo jaartii waliin deema jedhanii haa namni nalaalee maqanatti golfanii fi maraadhe akkana dhaabadhee hafa malee sheer koppiliin riippoostii olii godhaa wal biraan ga'a nagayatti. Haa ta'u malee ijoollee keenya kana irratti muudiin gurguddaa qabamaa jira. Boonii irratti tuu muudii qabnu nyaachisnee jirra. Ammas immoo namootii keenya akka kana gisee jarri miidiyaa irratti ba'an muudiitti qabaa gisee isin deemtara. Mucaa kana booddee dabbaruun ni malaani dhiisaa warroota waan akka kanaa yaaduu qabna. Haa ta'u malee mucaan keenya kun immoo kanaan dura jaalallee qabdi ture. በዚህ ሴትዮ ቺቲንግ ተፈጽሞብኛል የሚል አካል እንግዲህ ወደ ሚዲያችን ብቅ ብሎ እንደምትመለከቱት ኢንቦክስ ተደርጎልኛል። ቺት አድርጋብኛለች። ከኔ ጋር ለመጋባት እቅድ ነበራት። እቅዷንም ይዛ ወደ ኢትዮጵያ መጣች። ከመጣችን በኋላ መሐላችን እንግዲህ ምን እንደተፈጠረ በማላቀው ሁኔታ ቺት አድርጋብኝ እንግዲህ ድንገት መታ ባገኘችው ወንድ ልጅ ቀይራኛለች የሚል አካል እንግዲህ ኢንቦክስ አድርጉልናል። እሷ ጋር የነበራቸውን ታሪክ እንግዲህ እንደምታዩት በሶሻል ሚዲያ እየለቀቀ ነው የሚገኘው። እንደምንጋባም የቀጣዩ ባሌ ለቀጣዩ የሰርግ ዝግጅት እየተዘጋጀው ነው ብላ ፌስቡክ ላይ ሁላ ሳይቀር ፖስት አድርጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣች በኋላ ምን እንደተፈጠረ ሳላቅ ከኔ በኋላ ላወቀችው ለሬዲዮ ፖሊስ ውስጥ ለሚሰራ ለከደር ለሚባል ጎረምሳ ራሷን አሳልፋ ሰጥታ እኔ ላይ ቺቲንግ ፈጽማለች። ሚስቴን በአደባባይ ተነጥቅ ያለው የሚል ግለሰብ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፍረደኝ እያለ ነው በአሁኑ ሰዓት የሚገኘው። እናንተስ ምን ሐሳብ ምን አስተያየት አላችሁ? እውነቴ ሰው የቺት ተደርጎበትም ከሆነ በምን አግባብ ሊጠይቃት ይገባል ብላችሁ ታስባላችሁ? እናንተ እስኪ ኮሜንት ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። ተከድቻለሁም ቺት ተደርጎብኛልም ላልከው ወንድማችን እጅግ በጣም ነው የምናዝነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዲህ ምላሹን ይሰጣል። ልጁም አክሎ የተናገረው ነገር በኢንቦክስም እንደገለጸልኝ ከሆነ ሴትይቷ ወንዶችን እያማለለች በገንዘቧ ወንዶችን እንደ ሸንኮራ መጣ አኝካ እምትተፋናት። አሁን አገባውት የምትለውንም ባሏን ትንሽ ለመፈታተንም ሆነ እንደኛ እንደ ሸንኮራ መጣ ለመጥፋት እድል አይኖራትም። ምክንያቱም እሱ የህግ አካል ነው፣ ፖሊስ ነው፣ በሙያው ፖሊስ ስለሆነ እሱ ላይ እኛ ላይ እንዳጭበረበረች እሱ ላይ ማጭበርበር ሙከራ ታረጋለች ብለን አናስብም። ግን ሴትይቷ ከወንዶች ጋር እንግዲህ ያላት ህይወት እጅግ አሳፋሪ ነውም ሲል ገልጿል። ምን ያህል እውነት ይሁን አይሁን እኛ የምናውቀው ነገር የለም። እንደ ሚዲያ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲነጋገርበት ይህን መረጃ ወደ እናንተ አምጥቻለሁ። ተነጋገሩበት። አባመና ዱራን ቀብዲ ቱሪ አባመና ሲሰነረት ቺቲ ጎቴ ሙጫሳ መድሪ ደዋ ኬሰቲ ፖሊሲቲ ተጃጀሉ ከነቲ ሄሩምቴ ጅርት ጀዳጀ ሙጫ ከነረቴ ሞ ቺቲ ጎቹ እንደንዴሱ ሰበብኒ ሳስሞ እኒ ቃመ ሴራ ኬሳ አይሰቶኩ ገቲቲ ጅሩ ጀናኒ ሃተው መሊ አባመናን ሲዱራ ረብ ሲፍጅር ዱጋ ረብ ሲፍጅር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ለመልቀቅ ፈቃደኛ መሆናቸውን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ39ኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ ልዩ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ መግባታቸውን ቢየቲ ከና ከምቡልቹ ደንዳአን ነሞተ ለመቆፈት ጅሩ ጀዋሪ ፊ አብይን ቆፈ ጀሪ ከኔና ማኑ ነሞኒ ካን ሃሪኑ ወንት ጀሪ ሐሳኑ ዋን ቀበተማ ተኩቱ ካን ሐሳኑ ባይን እንጅራም ኦሮታ ኡጋነሰን እንጀረ ፖለቲኮ ተጉርጉዳዳ ነው ቢክ ወንት ጀሪ ሐሳኑ ኑኬሳለ ዮቴሌ ዋን ታኔ ካን ሐሳኑ ባይቱ ጅሩ ነሞቲ አከከና ሙኑ ቀምኑ ካና ጊዜዳን ይንኩኑ ፈኒ አከከና ትጀረ ደበራዴ ፕሊስ ጀሮኒ አብይት ቆበ ቀብደኑ ጀዋር ቆበ ቀብደኑ ኦፌገኑ ጉዳጎቹ ቀም ቲክታክ irratti namootanu jaallannu keessaa imammaan isaan tokkodha. Maama yookiin makiinaa naa biti yookaan deemitan tushaadha nu fudhaarra. Birritti tushaa bitatu asii kennuure. Maali badiinko
Kanin balleesse. Immaama mootummaan namoota ijoolleen qabneef qarshii miliyoona tokko kennuu qabeem ati sosoona dhaluu baatte ekkoo birrii miliyoona tokko fudhatta. Ati eenyu kana? Ani maan ilma keetika. Gakki ani ilma hin qabu. Akka kanaatti haati nu kulfisiisaa ganna meeqa ba'an rakkina meeqa kan wajjin baane gadda meeqa kan wajjin agarree baane akka lubbuun darbanii dhageenyi jira rabbiin dhiifama isaanii fagodhu haa ta'u malee ijoolleen sabiyyii nuu qabnu akkamitti ofu ijoolleen barattoonni gurguddaa akkamitti ofu sababa maaliitiif. Erga booniin of gaggeessiteeti dhaloota ammana jedhamee lakkaawamneet of gaggeessaa jira. Kunis galgala kana of gaggeessite jedhamaa jira. Maal ta'e qo'i dhaloonni barattuu yuunivarsiitii waggaa afuriiti barnoota miilana xumurtii maatiin ishee eebbaaf qophaa'aa jira. Ishiin garuu haala hin beekamneen galgala kana of gaggeessitee jirti. Dhaloonni rakkina baqachuudhaaf haalota adda addaatiif tarkaanfii akkanaaf irratti fudhattanii rakkina kana caalutti akka deemtan beektanii haala keessa jirtanii tasgabbooftanii waaqa isin uume akka barattoonni maal taatan isintu nama barsiisa isintu namni gideenni waan akka kanaa yaadu yaada sanarraa sin dhorga rakkinni danuu jiraachuun ni mala nan beeka haa ta'u malee rakkina kana keessa rakkina meeqa keessa darbitanii barattanii as keessanii jirtu keessattuu ijoolleen darajaa yuunivarsiitii irra geessan kan nama gorsitan isin namni deebii akkamitti waa'ee keessan haasa'a. Ma oroo obboleessa koo waaqayyoon jajjabina siif haa kennu akkoo kee ammoo dacheen itti salphattu akkasuma firoottanii fi hiriyoottan keellee waaqayyoon jajjabina isiniif haa kennu. Egaa namootiin baay'een Maamma Oroon eessa bade jechaa jirtu. Maamma Oroon akkoo isaatu jalaa boqate. Egaa waaqayyoon jajjabina isiniif. Haqa booniitu nuun baasiin namoonni of ajjeestanu namoonni rakkina tokko tokkoon rakkina namaatiin illee ta'u kan of ajjeestanu haqa keessan illee kan baramuun hin danda'ame. Please. Rakkinni boonii eenyuunni eessarraa dhufe kan mucaan duraan shakkamaa turte kun yaada si kennite jirti. Sababa isaaf jettee kan akkasuuf gootu. Nagamu sagaleen kun. Injira ati. Miyuutii gootee jirta. Nagama dubbat. Maaliif beektaa yoo duras dubbattee turteeni interviyuu irrattis dubbatteeti yoon si dhabeen of ajjeesaa jetteen gin tarii maaltu beeka yookiin inni nama biraajin akkuma amala isaatii nama biraajin jiraate ta'a yookiin argite ta'a aartee ta'uu danda'a dhugaa rabbii. Malee ani akkasumas gochuu ishee baay'ee tokko natti dhaga'ameen. Kanaaf jettee of ajjeesuu ishee. Seefaan osoo jiru teekistii warreesse qabaa zaara. Eenyatti jecha. Dhugaa rabbii dhugaa wanta kanaan barreessinee walitti eessattuu lagarra olis nagarreeni. Karaa kamiin iyyuu waliin agarru. Isaan shakkanii jechuun yaaduma namoota tokko tokko miidiyaa hawaasaa kanarratti gaafa argamu ishee faana sababa wal loleef kanaan dura sababa walitti bu'ee fi zaarii saarii faana walitti deebi'ee guyyaa sanallee teekistii waliif barreessanii kaappee keessatti mesenjeriin dawwalamee fi akkas ta'e kanaan dura akka isaa wajjin jiran dhoksaadhaan hin beetti guyyaa sana garuu har'a gaaggattee jennaan gurbaa mucaan kun akkas of goote jedhu yaada namootaati kuni ati immoo hanjatti yoo jira. Dakki dhugaa tasuma waan takka dhugaan kan kanaa galgala kanaa dhugaa waaqayyooti miti tasuma baqaa waama takka erga yeroo ajandaa sanaayi waan takka walitti dubbannee isin beeknu walis hin agarree walitti isin haasofnu dhugaa dubbachuuf. Yaa gaariidha bakka dhugaa ati tokkoffaa sammuu keessa of hin jeeqini. Wanti kun hin qoratama dhugaan mucaa kanaa guyyaa tokko waaqayyoo hin baasaa dhugaan mucaa kanaa akkasitti nafu. Maybe wantoonni baay'ee yommuu isaan kanaan dura dhodhokatanii arrabaa jiran waan baay'ee argaa jirra. Hunda caalaa waaqayyo mucaa kanaa waaqayyo dhugaa mucaa kanaa habaasun jedha waan hin jedhu tokko iyyuu hin qabu. An baay'inaan itti siqee jala qorachaan ture waa'een dhugaa nama 2000 wayitu addana jala jira na dhagaa al tokkitti waan tokkoon dubbachuu barbaada. Haqa mucaa kanaa akka ba'uuf wantoota baay'ee yaalaa turre Dr. Hamzaa faana booniin illee na bira hin jira. Qaamni seeraa maaliif akka ta'e hin beeku malee dadhabina agarsiisanii haqi mucaa kanaa amma ammaatti ba'uun hin danda'amne bilbilli mucaa sanaallee sakatta'amee haala jiru tiiktookii jalaa viidiyoowwan lamman badan sunillee kaampaaniin tiiktookii riippoortii ta'ee akka dileetii godhellee hin beeksifne akkasumas feesbuukii ishee jalaallee dileetii ta'ee waa'ee sanaas gadi ba'ee waan tokko amma ammaatti hin dubbanne namoota itti siqan baay'ee isaa qorannoo yakkaa gaafatamaa qorannoo yakkaa obbo Sintaayyoo Ayyaalee
dhugaa dubbachuudhaaf dadhabina agarsiisuun isaanii baay'ee nama gaddisiisaa maaltu akka ta'e hin beeku. Asumaan carraa argadhee haqa mucaa osoo baasanii baay'ee natti tola. Kanumaan dubbachuu barbaada. Booniin fa'aa dubbadha. Haqni mucaa osoo hin bahin irraanfatamaa jirti. Namoonni baay'eenis immoo irraanfataa jiru. Haa ta'u malee haqa mucattii kanaa ni barbaanna. Haqa qananii ni barbaanna. Haqa ijoollee baay'ee akka nu barbaannu uummanni keenya guutuun isaanii beeka. Haa ta'u malee mucaan keenya immoo deebi'ee jira gara charchiitti. Ergamaan dhufeeraan ergeera dhugaa Waaqayyooti. Ergamaan seenaa kee jijjiiru tokko dhufeera. Ergamaan dosee kee galagalchu tokko dhufeera. Utaalii dhufeera jedhee habe. Jedhe dhufeera jedhe. Ilaa waan isaan beekutu inni mudhii namootaa qabee jabaadhu jedhee humna isaanii aaressu ani argeera. Yeree boola baraada boos. Eenyu kan qophaa'ime? Ilaa oluma fudhi maalu. Doseen koo hin aareffama. Galmeetu galagaggala. Haleluuyaa. Kaakuu baay'ee karaa qabna. Attamittiin karaa qabna. Kaakuu baay'een karaa qabna. Attamittiin karaa qabna. Dirreen gama. Nuufee gama. Hamaan garoorraa. Ganama kana hamaan turarraa mardoo kaayifardee yaabbata. Yaadamu akkuma huneetaa kee gaafa ilaalan jireenya kee buukii kee akkaawuntii kee gaafa ilaalan yaadamu. Biiroota hojjettu gaafa ilaalamu yaadamu. Safaratti jiraattu gaafa ilaalu yaadamu. Ati karaa duratti akka tibbaqaatti ilaalamta. Gadi buutee humni kee ilaalamu miti. Galgala kana Waaqayyo sumaan mardoo kaayin godha. Yesuus barrii jalaa si kaase seenaa kee jijjiirame. Biqiluu baala baasee biqiltuun galataa. Galgala ganama kana Waaqayyo waldaa kanaaf biqiltuu galataa biqilcha. Dhugaa Waaqayyooti Joosiin maal jedhanaan jedha. Yoo xiqqaa torbee tokko torbee lama misiraachoo addaa dhagaa waldaan kun. I'm so sure baqa. Ammuma nageenya naase. Misiraachoo addaa. Haa ta'u waa'ee amantii keettiin gallu rakkinni jiru immoo nuuf ba'uu qaba. Sibiraa saaqanii haasa'amuu qaba. Deebii guddaa barbaada uummanni Oromoo. Deebii guddaa kana ni arganna jedhee abdii guddaan qaba. Sagantaa raaf qaban kan fakkaata sagantaa biraatti ati eenyuuni. Yaramma yoona na jintirtani.